Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoota Laangaanottu kan taatan jirtu fayyaa keessaniidha. Nagaa dhagalan rabbiif haa ta'u. Egaa har'a viidiyoon an qabadhe isiniif dhiyaadhe viidiyoo haala ittiin fuula keenya of bareechinudha. Innis loomiidha. Loomii tokko yaa gimmaasha kan nu barbaachisu. Timaatimiidha. Timaatimiin kunis gimmaasha kan nu barbaachisuu fi dammaa jechuudha. Isas immoo haala kamiin kan fayyadamnu isinitti argisiisaa jechuudha. Fuula keenyallee ta'e harka keenyallee irratti kan mul'atu wantoonni gugurraachi asirratti fakkeenyaaf aangoo kanarratti yaa nurraa balleessee bareedu taanaa jechuudha. Isas haala kamiidhaan isinitti argisiisa. Gimmaasha kan fayyadamuu qabnu tokko miti jechuudha. Loomis gimmaashuma fayyadamna tokko miti jechuudha. Loomiin immoo maanka shaayii tokko kan nu barbaachisu. Maanka shaayii tokko qofaadha jechuudha. Kan nu barbaachisu loomiin. Dambiidhaan waliin geenyaa jechuudha. Haala kana waliin geenya. Haala kanaan waliin geenya. Achiin damma kan nu barbaachisu. Dammas fal'aana shaayii tokkotu nu barbaachisaa jechuudha. Fal'aana shaayii tokkodha. Dammis kan nu barbaachisu. Haala kanaan jechuudha kan fayyadamnu. Ammas dambiidha waliin geenya jechuudha. Haala kanaan dambiidhaan waliin geenya. Walitti maknaa jechuudha. Haala kanaan waliin geenyaa jechuudha. Ni mul'ata yaada haala kanaan waliin geenya. Simbood kana jechuudha. Kootonii fayyadamna. Kootonii kana fayyadamna. Fuula keenyaafis harka keenyaafis iddoo gurraachi jiru hundaa jechuudha. Haala kanaan fayyadamna jechuudha. Haala kanaan dibanna. Haala kana fuula keenya irrattis apply goonetti daqiiqa 15 ofirra tursisnee dhiqannaa jechuudha. Bishaaniin dhiqannaa. Bishaan qorraadhaan dhiqannaa. Waan mana keenya keessa jiruun bareennaa jechuudha. Haala kanaan apply goone fuula keenyallee iddoo gurraacha qabu haala kanaan torbanitti yeroo 3 dibannetti riisartii isaa dhalaallaa jechuudha. Haala kanaan.